keessummaa dhufne ol godhan laalla ati gada mana gadi hin baatu. Ati na laaluuf turte yeroo san otoo yeroo si argee ta'e amma akka wal hin argine beektamati. Ganama yeroo sana qabdii kenneen kan. Eenyu? Marga kennadheen darbe. Hin argine hin jenne qabdii mannaa kennita. Marga kennadheen darbe yeroo sana margaa. Guys, bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo har'a ganama kanaan har'a dilbatamu har'a qidame jedhama dilbatadha. Guyyaa qidameetii ganamaan katti isinii jennee jirra. Akkuma argitanii shaayiinis qursiinis immoo qophaa'eetu jira. Abbaan warraa har'a mana jira. Isa wajjin wal isin barsiisuudhaaf isinii qabadhee dhufeera. Yeroo baay'ee akka adurree hantuuta eeguutti kan isin eegaa turtan. Abbaa manaa nama hattimoo maaliif asin baastu maaliif shaffantaa maaliif hin dubbaneettanii waan baay'ee kaasaa turtanii abbuma saraa dhageessuu isa wajjin wal isin barsiisaa wal baraan warri jarjaraa turtanii baganagaan dhufte. Akka maatii naguma miti. Galata waaqayyo nagaa godha. Baganagaan as geesse karaan akkami turtiin akka. Karaan baay'ee tokko nu rakkise daandiin cufama konkolaataan garatti deemnu qabnu. Bakka akka ajaa'ibaatti as keenya jecha daalkan deemaa bulleetu. Amma daawwattoota keenya wajjin wal barne. Okay, galatoomi. Yeroo jalqabaadhaaf kunoo gara miidiyaa keetti na affeerte. Galatoomatis immoo affeerraa koo kabajjee daawwattoota koo wajjin wal baruudhaaf bakka kanatti argamu keessanas baay'inatti tolee jira. Amma maqaa keetti maddu nagaa gaafadhu. Duraan dursa nagaa caalaa nagaatu barbaachisaa waan ta'eef nagaan gooftaa isiniif haa ta'u nuti nagaa. Maqaan kiyyaa gammachuu dhibbaa jedhama yaa'u. Kanatti aansuudhaan yeroo baay'ee dhufuudhaaf illee yaalii taasisaan ture gara miidiyaa kanatti jecha. Galgalaadha yeroo hunda kanaan galu baay'inaan hojiitti waan hambisee ta'uudhaaf koomentii keessan baay'ee argaan ture jecha. Koomentii keessan baay'inaan maaf asiin dhufuu maaf asiin bahuu kan nama hattemoo kan maalii jedhamaa ture. Kanaafuu namoonni kan nama hattemoo jedhan suni namni si barbaadu jiraachuu danda'a waan ta'eef akkuma isaanii sana namni si jalaa badin jiru si jalaa ati maaf hin barbaadne. Hayi kan na jalaa badde yoo ta'e sidha. Maani si bira hin jiraamne? Warra jechaa turan akkasii anaa jalaa namni badee hin jiru biraa kootti. Inni immoo. Kanaafuu asiin na jalaa badee jechuun maal jechuudha? Nu ibsi isaanis isaan. Kanan barbaadaa ture sidha. Yeroo dheeraadhaaf jechaadha. Kanan barbaadaa ture sidha malee namni ani na jalaa badee jedhee hin jiru jecha garuu namni sun immoo abaluun na jalaa badee yookaan immoo gammachuun na jalaa badee kan yeroo jiraate immoo haa dhufu. Dhufee si argachuu danda'ame dhiira? Amma namni dhufee na argachuus waan jiru natti fakkaata. Dhufee immoo okee eenyu akka ta'e nan bara namni sun. Malee namni na jalaa badee hin jiru giiftii kiyya. Namni garuu asii jalaa namni hin banne. Yookaan immoo nama barbaadu sana argadheera jechuu keeti miti? Nama barbaadaa ture na jalaa badee tokko sidha. Malee namni biraa. Kan biraa kanaaf hin jiru? Hin jiru miti? Garuu namni si barbaadaa jiru jiraachuu danda'a yoo ofii argachuu danda'a? Ani akka kiyyatti namni na jalaa badee hin jiru. Tasuma. Kanan barbaadu immoo yeroo dheeraa chaalenjii garaagaraa keessa darbee kanan barbaadu si qofaadha waan ta'eef si argadheera. Karammoo nam tokko dhufee na argachuu danda'u. Namnooti singil. Maal? Ani singilee miti jecha. Eshi bakka amma galateeffannee qursii nyaachaa haasofna. Bunti na shaayinis danfaa yeroo waan ta'eef. Eshi kana nasiif haa ta'u. Ulfaadha ibsi duudhaa sinuu kennan waa ta'eef maqaa isin Kanaaf. Qursii nyaa'aa isiniin jennee hundumaa keessan isin affeerreera shaayinis immoo danfaa jira. Kun garuu sirriitti akka gudiin hin goone lamfe. Innaa haa nyaannu kottaa ganamaan giiftiin kiyya kaatee qursii ajaa'ibaa wayii tokko nu qopheetetti. Otoo hin qommasiin akkamitti akka ajaa'ibaa ta'e barte. Baaxaa. Ilaalan quufu malee inni yeroo nyaatan immoo baay'ee ajaa'ibaadha. Yoo ilaaltu yoo bakka akka waan ajaa'ibaa ta'etti hin fudhatama jecha nyaatichi. Sammaan qabamni garuu yeroo kaan yoo ta'e malee garuu biddeen nama quubsu irratti beekuu waan jedhamu tokko jira. Kun akkasitti haasaan yookaan immoo
dubbiin maakmaaksa. Guys, ani sijammar samuna kana qursii qopheessu isee jira maalii fi baay'ee waan na dabbaree fi inni halkan ka'aa jechuu gaafa sa'aatii meeqatti kan isa odeessa. Gara caalaatti guyyaan hojii baay'ee biisii na godhu. Baay'ee biisiidha. Baay'ee biisii. Isa garuu maaf dhugaa san dubban amma yaa bakka nagaa. Askeetti wanti anaan na dhibu keessa Waaqayyo hojii mootummaatiin sin gashiisin agarsiisu jedha. Amiin amiin. Ammoo fi konya awan deebi. Naani qursii qopheessuu fi konya awa qammati nyaa'u. Ammayyuu giddii karaarraa qabamtee jirsa waan ta'eefi. Naani qursii qopheessuu isee rakkuma tureetti miti maaliif? Gochuu qabdu keessaa immoo guyyaa nadhaasiif guyyaa gammachuuti. Maaliif sababiin isaayyuu guyyaa boqonnaati guyyaa nadhaa. Hamma ta'ellee hojii gar tokkotti waan kana jedhuuf akka itti teenyee waliin qursii nyaannee taphannee እና guyyaa guyyaa yaasiif gaariidha jedhee yaada. Garuu wanti nama dhibu keessaa ammallee baay'ee hachaan jiraachaa. Maalisi? Ati maaliif nagaan gaafattu faamilii keenya? Maafitti koortaa garuu. Maafitti koortaa? Isaan ukkoo maamila qaqqaalii wantu jira bara. Isaan ukkoo baay'ee si jaallatu bara. Unnaa gaa'ii samma sana. Daanqee akkuma kee bareeddii maal maal yeroo hundaa bareedu maalidha? Fakkaatti moo? Kamaadaadhaa isheetti miteera. Asseera jedhanii si jaallatu bara baay'ee si jaallatu bara isheen kun qaanofti garuu viidiyoo hojjechuun barbaadde hin qaanofti. Yookiin ijoollummaa qabdi waan ta'eef kun kan komatamu. Namni kamiyyuu gaafa gara miidiyaatti dhufu suuta ta'e malee daayirektii yookaan kallattiidhaan gara miidiyaatti dhufuu hin danda'u. Malee asseeriidhaan garuu maamiltoonni faamiliin kee baay'ee jaallatu asseeriin baay'ee akka ajaa'ibaatti jechaan. Asteer amma isaanitti odeessaa irra bara hin dubbattu. Innaa gaa'is abbaa warraa namaatti maal warra jettanii ananuma kootiin jaa. Isin waan jettan hin beeku akkuma inni isiniin jedhe namni ani jalaa badee jiraate ufeena argachuu danda'a isiniin jedha yeroo jalqabaa fi isin walii wal arge waan ta'eef yoo dogoggorri jiraate immoo sirreessaan jettuudha. Haara nuti dogoggora yoo qabaanne tarii yaa'u. Namni waan ta'aniif hin dogoggorame. Namni ariifatu tokko jecha waan baay'ee hin danda'a. Ifa malee gaachuu dagataa. Nu kan biraa immoo yaadni isaa bakka hojiitti qabamee waan jiruuf waan baay'ee dagachuu danda'a waan ta'eef yoo dogoggore ifamaa nu godhaati. Amma kana isa turte of. Isan ture immoo jalqabaa ifamaan jedha. Inni lamni akkam daawwattoota wajjin. Kanaan booda immoo jechaadha. Waaqayyo nagaa nuu kenne yeroo baay'ee waliin haasofnee waan wal barsiifnu illee hedduutu jira. Isinirraa waan barannu jira. Isaan immoo nurraa waan baratan. Isaan illee nurraa waan baratantu jiraachaa. Maaliif nuti seenaa bal'aa qabnaa seenaa baay'ee keessa dabarree chaalenjii baay'eetu jira ispeeshaalii. Namni qabu yeroo hin qabnu waan ta'eef. Jechuun isaa viidiyoon isa akka dheeratu hin barbaanne. Sagantaa wal baruu qofaadha. Sagantaa wal barumsaa saaqumsa jedhama akka. Seensamoo saaqumsa? Saaqumsa jedhama jechuun. Haasaa baninsaa jedhama. Inni kanaafiyyuu. Saaqumsaati waan ta'eef baay'inaan immoo. Shaayiin keelleen itti midhaa'ee qursiin keelleen itti midhaa'ee maal firfiriin akkana. Har'a ani waan itti mana jirtuuf nu hojjeefne silaan hojjetu. Nama sirriidha. Maal gootaree nama jaallatanii. Nama jaallatanii? Namas jaallatanii hojiis jaallatanii. Uumamaa gochuun adda. Isa eenyu qopheessaa har'aan hafe? Isa kanamu? Isti gaggeessaa duguuggaa jedhama natti fakkaata. Ati nyaata kana maaf sirriitti sirriitti nyaattu galu. Waan dogoggorra jiraate immoo hin sirreeffanna nuti illee. Viidiyoo keenya maal godhe?
Viidiyoo keenya immoo akka ajaa'ibaatti like, share, subscribe. Viidiyoon keenya garuu baay'ee tokko baariyaaliin sagadi bu'e kufe bakka. Maaliif ture gin? Si yaadanii si afaan ka. Nutti mufatanii jecha. Kanaafuu waan turteef ifuma gaafa ukaate. Waan turreef ifuma nu godhaati. Kan kanaan booda garuu akka ajaa'ibaatti nu jajjabeessaa. Nu bukkee dhaabbadhaa. Asteer immoo kan nu taasisuuf nurra kan isheen qaanoftu. Maal qaanofti ilaala. Isheetti siin faradamu. Fakkeenyaaf amma ijoolleen amma reefii guddachaa deemtu namallee hin barree miidiyaalee hin barree kun haasaa sodaatu. Akkuma kee yeroo jalqabaa sana atu gola keessaan baatodhaan buna fidee buna maal gootee gadi fidee achi golatti deema. Buna gola keetti hunda jennaati. Ani mudannoo akkasiillee hin qabu garuu. Haara waliin kan kun an beeka yeroo ati manni kee manneen tanaa yeroo ani karaa balbala keessa darbu sana. Guyyaa tokko goreen jecha buna dhugee naa jira akka jala. Mana keenyaaf. Mana keessanii buna dhugaa moo waan akka jenaa keessummaa dhufnee ol godhan laalla ati gada mana gadi hin barre. Ati na laaluuf turte yeroo sana. Otoo yeroo si argee ta'e amma akka wal hin argine beektame ta'e. Ganama yeroo sana qabdii kenneen qaba. Eenyu? Marga kennadhe hin darbe. Hin argine hin jenne qabdii mannaa kennita. Marga kennadhe hin darbe yeroo sana margaa. Otamma baay'ee haasofta waan ta'eef daawwattoota keenya viidiyoo keenya laayikii sheerii sabskiraaybii bu'aa. Jeeti gaggeessa. Akkasi kaa daawwattoota keenya viidiyoo keenya immoo laayik sheer sabskiraaybii godhaati. Qaama biraan geessan biraan nu gaa qaamni daawwachuu danda'u illee yeroo ta'e irratti sheerii nu godhaa.